namoonni argamtan awwaajii guddaa tokko awwaagaa turre lallaba guddaa tokko lallabaa turre gaafas lallabni nu gaafa roobi lallabaa turre jireenyachi mul'ifameeraa jedha kun waastaa namoonni gaafas hin jirre warra argan meesinna duukaa akkasidha jireenyachi mul'ifameera jedha namni keenya jaarraa kana keessa akkas jedha maaliin sadii maarta maaliin teessuun boqottoo naan jireenya jedha jireenya maal boqonnee isaan boqonnaa jedha sirruma jireenya nama boqochiisu namni jireenya barbaacha biyyaa ba'a asii ka'ee finfinnee deema finfinnee ka'ee achi dara walii gadi fiiga jireenyi immoo namaan guutu biyya lafaa kana gubbaa irratti isa biyyi lafaa kun namaan guutudha kana gooftaan akkas jedhe bara kana keessa jireenyachi mul'ifameera jedhe egaa jaarraa keenya keessatti rakkoo guddaan jireenya namni jireenya qabutu waa'ee jiruu beeka amma jireenya hin qabaannetti waa'een jiruu dafee namaan galu namatti mul'atu rakkadheera waan biraa dhabee nagaa hin qabaadhe maal taa'edha garummaa gabooleen bulu yoo gaboolee bule immoo badeera baqqaa'edha garuu amma xiqqoo garaa keessa waa jirtutti jireenyuma dhabee miilli koo nagaa harki koo nagaa wati rakkoon qabeedha haa ta'u yesuus waan hundumaan nuuf kiyaa qabutu akkas jedhee haasaa jireenyachi mul'ifameera jedha isin na beeku akkasidha jireenyachi mul'ifameera jedha kaa Hubatan darban kana lallabaa turre arrammoo kana miti kan lallamu kan bira lallamuna maal lallamuna jijjiirramuun jira lallamuna ofirratti lallabaati ani jijjiirameera jedha haleluuyaa I am in changing man annama jijjiiramaadha kan jedhu ofirratti raajaa isin amma jireenya keessan kana gubbaarratti ani jijjiiramsan qaba jijjiirameera kan jedhu of gubbaatti amana sagalee kana asii wal wajjin lallamuna hin dubbanna jijjiiramsi aaraa mana keessan gubbaatti ta'a nama sun bukkeetti naa hima annama barreen gaddaa miti jedhaane agaluma kanaamu annama barreen gaddaa miti jedhaane annama haaraa ta'eeraatti jedhaaka haleluuyaa egaa kutaa macaafa qulqulluu keessaati wajjin laallaa jijjiiramuu kan jedhu maal akka inni wajjin laalle booddarreen kadhatama waaqayyo waan haaraa hin godha kaleessa dheengadda jijjiirama ofirratti agartanii hin beektan yoo ta'e hojiidhaan barumsaan tajaajilaan tajaajilli kee deemsi kee hojiin kee wanti hundumtuu akka ati yaaddetti hin jijjiiramu yoo ta'e akka gaariitti jijjiiramannaan akka aariitti kan dhufes sirra jiraachuu danda'a biyya gaariitti baay'attees biyya aariitti ba'uu dandeessa har'a garuu akkas miti sagalee kanatu ergaa sii fide biyya gaariitti baataati dirree gaariitti baataati buxaa gaariitti baataati ni akkasidha ammayyuu ani isa caaluttan jijjiirameedha akka egaa maalitti jijjiiramna yookiin akkamitti jijjiiramna kan jedhuuf tokko amala duraa irraa amala haaraatti jijjiiramna amala duraa irraa amala haaraatti jijjiiramna yookiin amala haaraa fudhachuudha tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 1:12 amma 17tti nuu baaftu tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 1 lakkoofsa 12 hanga 17tti nuu baaftu kutaa kana wajjin laalla kutaa kana gubbaarratti waa'ee jijjiiramuu kana agarra jijjiiramni kun eenyurratti ta'ee Phaawulos gubbaarratti argina Phaawulos kun namni jalqaba Saa'ol jedhamu Saa'ol namni jedhamu kun nama waldaa kiristaanaa ari'achaa ture nama waldaa kiristaanaa gubbaarratti dhaloota waldaa kiristaanaa keessa jiraatan guutummaan qabee reebsisaa gara manadhaatti geessaa turetu jijjiiramuusaa agarra egaa amala jijjiiramuu kee waan baay'een isinitti hima jijjiiramni gaafa barannu jijjiirama fiizikaalaatiif jijjiirama keemikaalaa waan jedhamuun baranneerra saayinsii keessatti egaa inni kun ammas hin dhufu amma kan dhufu kan hafuuraati jireenya hafuuraa kun Phaawulos kan jijjiirame face to face fuulaan fuulatti yeroo Saa'ol gara Phaawulositti jijjiirame maqaan jijjiirame hojiinsaa jijjiiramuu agarra kanaaf waa'een jijjiiramu kun sirriitti akkasiin qayyabattana barbaada maaliif akkasitti haasofta naan jettan jireenya darbeen akka ittiin fufne hojii darbeen akka ittiin fufne abjuu darbeen akka ittiin fufne deemsa darbeen akka ittiin fufne deemsa haaraadhaan hojii haaraadhaan kaka'umsa motiveeshinii haaraadhaan neewun motiveeshin kaka'umsa haaraa tokkootiin jireenyi keenya akka itti fufu tajaajilli keenya akka itti fufu hojiin keenya akka itti fufuutiif waaqayyo bara kana keessatti jijjiiramni mana ijoollee koorratti mana saba koorratti nama na abdatetti nama na eeggate gubbaarratti inta jedhee sagalee waan ergeef kana qabadhee achas ba'e otoo dubbatamaa jiru jijjiiramsi siifaa ta'e maqaa Yesuus kanaaf egaa Phaawulos yeroo sanatti jedhe inni yuunaasaa an waldaa kiristaanaa ari'achaan tureedha maal gochaan ture ari'achaan ture afaan oromootiin inni baafatee jira አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 እስከ 17 annabbisa akkasudha ani Kiristoos Yesuus gooftaa keenya isa hojii koo kanaaf
humna anaaf kenne kana amanannaadha jedhee hojii isaa irra na dhaabuu isaatiif nan galateeffadha. Dur illee ani maqaa balleessaa ari'achaa humnaan nama irratti ka'aan ture. Garuu hamanuu koo dura wallaalummaatti waanan kana godheef inni araara anaaf buuse. Ayyaanni gooftaa keenyaas amantii fi jaalala Kiristoos Yesuusiin argamanii wajjin guutee irraa anaaf dhangala'eera. Amma Phaawulos lakkoofsa 13 gubbaarratti dur illee ani maqaa balleessaa ari'achaa humnaan nama irratti ka'aan ture. Garuu amanuu koo dura wallaalummaatti waanan kana godheef inni araara anaaf buusee jedha. Phaawulos duraan Saa'ol namni ture kuni waldoota kiristaanaa keessatti yoo ilaaltan iddoo garaa garaatti yeroo inni ari'achaa ture maal kana qofaadha. Dhugaa baatuun amanamaa hojii ergamootaa boqonnaa 7:54 gubbaa deemaa ilaalaa. Lafa kanatti nama Isxifaanos jedhamu yeroo itti dhagaadhaan waggaranii ajjeesan warra Isxifaanos ajjeesan kanaatiif wayyaa isaanii eegaa nama ture yookaan ajjeefamuu isaa keessaa nama harka qabu akka ture dhufe itti haasa'aa. Hojii ergamootaa boqonnaa 21 keessatti immoo dhufe inni dubbata ofuma. Ani yeroo sana wayyaa isaanii eegaa ture jedha. Yeroo dhugaa baatuun kee amanamaan ajjeefamu amma maalin taanetti amma hin jijjiiramnetti ani ennaa sana wallaalummaa kootiif jedha. Harka lakaas baroottan darban keessatti wanti deebi'eetti deebi'eetiin ati hojjechaa turte har'a ayyaana waaqayyoo jijjiiramni mana keessatti seenaa beekta. Egaa Phaawulos kana gaafa haasa'u amma edda jijjiiramummaa isaa kana keessa galeetuuni jette gabaa kana haasa'a. Dur an wallaalummaa koorraa kan ka'e waldaa kiristaanaa ari'achaan turedha. Egaa yeroo itti waaqayyoo yookiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti mul'ate yeroo itti Phaawulos namoota qabee hidhee gara Damaasqootti geessuudhaaf deemaa jiru keessatti waaqayyoo itti mul'ate. Gooftaan keenya Yesuus ibiddaan gaafa itti mul'atu namoonni isa duukaa jiran ifa argan. Sagaleetti dubbatame garuu hin dhageenyedha macaan. Sagaleetti dubbatamu eenyu dhaga'a? Phaawulos dhaga'a. Hello! Inni si bokkee waan dhaga'u waan dhageessee baataa sune. Ila kaleessa amma kaan qabamanii wajjin deemaa jiru. Ifatti balaqqeessa garuu argan akka dhume caafan lafa kaa'a. Garuu waan sin ajaa'ibu tokko inni sinitti hima. Waan sin ajaa'ibu dhaqaa akkanii lafa kaa'u immoo hojii ergamoota 21 dubbisaa boqonnaa 9 dubbisaa. Amma garuu waan cimaa tokko sinitti dhufan jira. Abboottiin nama jijjiiru amala duraarraa amala haaraatti deemsa duraarraa deemsa haaraatti hafuurri sagaleen nama jijjiiru oolu isiniif habara gochaa jira. Mee akkas jedha afratti raajaa jijjiirameen baay'inaa suni. Jedhaa jijjiiramee kan baay'inaan jedheen. Waan isinitti hima. Yeroo tokko namni waggaa 2 biyyaa biraa deemnaan namni hundumatti jijjiirameedha. Isan beeku wallaaledha. Inni biddeen nyaate yookiin uffata jijjiirrate malee jireenyaa miti kan jijjiirame. Amma garuu waan cimaa tokko sanitti mara. Waan biyyi hin beekne waan ollaan hin beekne. Itoo ollaan sin beekin ollaan inni gubbaatti mul'achuudhaan. Itoo inni mandara keessa hin beekin addunyaa gubbaatti ba'uudhaaf hafuurri nama jijjiiru tokko olisii dhufan jechaa jiraan. Waaw! Warri amantan waan gargaraaf yaamee biradhaa suni. Akka amantan isiniif haa ta'u dhiiga oolichaa. Isa booda gaafa dhufeetti mul'atu kuni lafa Damaasqoo kanatti gaafatti mul'atutti. Eenyuati jedhee gaafate. Phexros dafee eenyuati? Maaf na ari'atta jennaan eenyuati ana Yesuus nama Naazreeti ittiin jedhe Yesuus. Si jijjiiruudhaaf humna tokko sitti mul'ata. Haleluuyaa. Bakka ani kana booda jijjiiramuu hin danda'u. Ani kana booda eessa ga'uu hin danda'u. Lafa jettee teessetti idduma sanaa kaata kan jedhamu oolishii dhufaatu dubbate. Haleluuyaa. Amantitti guutamaatti nan jijjiirama dhakaa. Tokko. Sadumaa. Akka amantaa isinii haa ta'u jedhe. Jijjiirama jechuun afaan Ingiliffata flexibility jedhama. Flexibility. Jijjiiramni kun jireenya keenya gubbaadhaatti mul'ate jennaan isuma kaleessa gadi bu'eedhatu immoo ol bayeedha. Isuma kaleessa gadi bu'eedhatu immoo ol galeedha. Maali na jijjiirama dhume kaa. Yeroo tokko akkas ta'e. Namicha sargii waamamnaani nama guddaadha dhabee waamame. Achumaan uffata moofaa uffatee dhaqe. Uffata moofaa uffatee dhaqnaan bakka namni achuma siqedha gadi siqedhani. Ganuma siqeettiin jedhu namni iddoo hin laanneef achumaan galee abba isaan dura godhee uffatee dhufe. Uffatee dhufe kottaa ol darbaa jedhe.
lakkiisin namni uffata kabajanii ergaan sinii qaba. Biyyi duuba lala Yesuus keessa laala. Sumatu mandaraa kee biyya dhaalaaloo jira laata. Inni akka jedhe anumatu mandaraa kee biyya dhaale laata. Ina mandaayi. Boonu kan waa suma dhagaama. Sukkabaashiya. Beeku nama waa irraa jijjiiramu jira. Nama seenaan isaa jijjiiramu jira. Nama galmeen isaa dhaalamu jira. Nama dhimmi isaa banamee dubbifamu jira. Boonu birasiin darbame siimaa dubbifamoome. Nama semua kelan itu nak kolfan itu. Nama kolfan kan jola kas. Mereka kolfan ini kau rica. Mereka kolfan ini kau rica. Injil ini kolfan ini kau rica. Haleluya. Kenapa amala durara amala araf dan cuti jiramuda. Amala durara amala araf dan cuti jiramuda. Kenapa Paulus ayat ni kota Kenya aman ayyaanni gooftaa keenyaas amantiif jaalala Kiristoos Yesuusiin argamanii wajjin guutee irra anaaf dhangala'eera jedhe. Amma kaleessa ari'achaa yoo ture iyyuu eebbisaa yoo ture iyyuu amma jedhe amma garuu ayyaanni gooftaa keenya amantiin bakka ammas hin jedhamne ayyaanni isaa guutee irra anaaf dhangala'eera jedha. Namni kun isa kalee darbee fi isa har'a jiru wajjin haasaa jira. Amma waa tokkoon isinitti hima. Jireenyatti jiraatte kaleessa darbeedha. Har'a jireenya haaraadha. Boorsiif guyyaa haaraa jechaa jira. Wallah si jibbee maatii si jibbee tokkoon si jibbee kumaan si barbaada. Jaallatee miti gadi si gubbaa dhufaa jiran jedhe. Egaa Phaawulos lafa kanatti waan baay'ee isaa arguu dandeenya. Akka inni jijjiiramee dhufe immoo bartoota warra Yesuus duukaa bu'an caala ani jedhe ergamoota jedhamee hin waamamu. Ani akka nama itoo iddoon gahiin dhalateetii jedha Phaawulos. Ergaa macaafa keenya keessatti ergaa 13 fi ergaa 14 Ibroota sabbarreessadhamee kan shakkamu. Ergamma kana barreesse ba'a wangeelaa kana guutummaa baatee akkas jedhe eessaa dhufe garuu jijjiiramee dhufe. Jalqaba ari'achaa ture lolaa ture waan lama garra kan Phaawulos. Jalqaba loltuu jabaa ture macaafa balleessuudhaaf. Lammaffaa immoo loltuu jabaa ture macaafa galmaan gahuudhaaf. Ergaansii qaba. Garaa addittiin qaleessa dhaabbatu sana fuudheetu Waaqayyo garaa haaraa si keessa kaa'a. Yeroo gaba tokko biyya akkasii sanyii warra baluuti yoo barbaaddeedha. Sanyii warra maaliitiidha. Isaan hin dhaadannu nu sanyiin keenya biyya Waaqaati. Phaawulosin bakka jedhu nuyi qomoon keenya eessa jedhe waaqarra jedhe. Warri qomoon isaanii waaqarra ta'e waan waaqarraa haasa'u waan waaqarraa dubbatu ergaa waaqarraa dubbatu arra jijjiiramte afaan waaqarra haasa'uu beekame. Haleluuyaa. Kanaaf isa kana guutummaa barreessee akkas jedhe ani akka nama tooddoon gahiin dhalateetii ergaa amma kana guutu arree wangeelaa ta'ee baate biyya garaa garaa keessatti dhaqee hidhama otoo jaarsolii waldaatti bo'anii bakka achitti nama jeesu Yerusaalemitti hin bahin maal goota jennaan silaa achitti lallabaa turte hin bahin jennaan amma du'aatti yoo ta'e yoo ani qophiidha jedhe. Namni kaleessa nama maqaa wangeelaa dhawu ajjeesuudhaan deemu amma immoo amma du'aatti yoo ani qophiidha jedhe maal ta'e hin jijjiirame. Dhaloonni baay'ee wangeela irraa gara biyya lafaatti jijjiirama. Ati garuu wangeela keessaa isa caalutti jijjiiramuu siifa ta'u jedhe. Wangeelli an caalu jiraa jechuu dandeessu akkatti jiru isinitti hima. Kaleessa ittuma dhiyaatta yoo ta'e walduma seentee baata yoo ta'e arra immoo dhaabbattee dubbachuu eegalta. Kumaatama duratti dhugaa ba'uu jalqabda. Mootota duratti dhugaa ba'uu jalqabda. Dubbachuu jalqabda. Humni ittiin dubbattu siifa dhufe. Kanaaf amala duraarraa amala haaraa fudhachuutti jijjiiramna. Yeroo tokko tokko akkas jedhu manattis ollaattis hiriyaanis hin dhageenye. Kun anaaf amala kooti. Bakka haaraan yoon dhees yoon maal godhees amala kooti. Inni gaadha faarra. Nama sun bukkeetti naa himaa hidhama jedhaanii. Amala iccisuun hidhafaa jedhaanii. Amala haaraa fudhatta jedhaanii. Gallanni Yesuus eebba ta'u. Yookiin immoo ani takkaa kanan deebi'een taa'u dhaabbattee haftaare. Nama sun bukkeetti naa himi jijjiiramtee baataa jedhaanii. Gallanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo kun ilaame gaafa namatti dhufu Phaawulos takkaa namaa jilbeeffatan hin beekne eenyu jilbeeffatu? Gooftaaf hin jilbeeffatu. Inni jabaa jilbeeffachisuu danda'u tokko oli siifa dhuferrame. Namni takkaa waan biraatiif jilbeeffatee hin beekne gaafa biddaanitti mul'atu ati eenyuuni? Oo bakka igisaa jaamuun baannaame guyyaa sadi. Ani haa dhaqee salliif igisaan baname. Ergaanis ni qaba. Gaafa jijjiirame ta'e amala haaraa fudhatu jabbanam. Ija keessa siniif banama. Isa lammaffaattan darba. Akkamitti jijjiiramne yookiin jijjiiramuu jechuun maal jechuudha? Inni lammaffaan dibata Waaqayyoon jijjiiramuudha. እግዚአብሔር ቅባት በእግዚአብሔር ቅባት መለወጥ ወልመተም ቦታ ማለት አርጊሳንት ማግኘትን ቆመሻን ይረገ ኢላ በቃ
በቃ በእግዚአብሔር ቅባት ማለወጥ ማለት በቃ ግዴታ ነው። ድልቀማ ክርስቲያኑ ማለት namni tokko amma ayyaanni waaqayyo irra dhufneet amma dibata waaqayyo irra dhufneetti bakka jireenyi macaafa kanaaf jiraatu jireenyi kiristiyaanummaadhaaf jiraatu baay'ee rakkisaa giraa nama gabaaba namaan galu ol yoo yetti gadi achootti asii maaliif taane waan ta'eef ayyaanichi waan hundumaa beeku inni Phaawulos ayyaanni koodu waan sidaa jedhee itti hime sun edda irra dhufne giraa nama gabbaa harkollaa kaaftaa ayyaanni sijjiiru mana keessa sidaaree warra tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 16 baasa tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 16 seera ba'uu boqonnaa 34 29 toliyaati seera ba'uu boqonnaa 34 29 baafta au ዘጸአት አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 6 ኩታከና ጉባራቱ ዋይዲ በታ አርግን ከነቀዘለ ዘለቲ ዋቀዮ ነገር ጋራ ነማ ሳኦል ጀደሙ tokko argina namni saa'ol jedhamu kun nama arree abbaa isaa barbaacha manaa bahe boqonnaa 9 deemnee gaafa dubbifnu maal barbaacha manaa bahe arree barbaacha manaa bahe namni arree barbaacha manaa bahe kun boqonnaa 10 lakkoofsa 6 boqonnaa 10 gubbaarra gaafa ga'u harka Saamu'eelitti Saa'ol akka dibame agarra lakkoofsa 6 kana gubbaarra gaafa ga'u immoo waan jabaa tokko argina Saa'oltu dibame jijjiirame nama kan biraa ta'e warra raajii dubbatanitti makame raajii dubbachuu eegale isa booda indee Saa'ol ilmi Qiishis warra raajota akka nama tokko jedhanii ilaaluu jalqaban ergaan isinii qaba ituu ati dhaabbattee dubbattuu kan dhaga'een beenne ituu ati dhaabbattee dhugaa baatu arguu eegalaame dubbichi dafee namaan galu waa'ee ayyaanaati ayyaanni kun kaleessa Saa'olii waa biraa barbaacha manaan baane abbaa nu garuu waa biraa miti kan barbaacha baane arree barbaacha manaan baane si barbaacha dhumne sabni kun si arguu dhume dibata kee ammoo ni bokkaan dibata isaanii baraabe kaleessa alleluuyaa jetteera yaaltee beektu yoo ta'e arra moqoota aaraansi dabalamee lallabuu eegaltaati mee guutamuun jalqabeedhaa sun jedhaa guutamuun jalqabeedhaan jedheen egaa lafa kanatti waan cimaa tokko sanatti hima qabsadheetuma sanatti hima bilcheesse Saa'ol namni arree barbaacha manaa bahe kun ilaaltuu bira deeme bara kakkumoofaa keessatti raajiin hin jedhamu ilaaltuu jedhama Saamu'eel raajii ture garuu raajii jedhamee hin barreeffamne writing not the prophet inni kun hin barruufu raajiidha jedhamee hin barruufu maqootiin namoota baay'ee raajii turan kakkumoofaa keessatti hin barruufu raajiidha namanii achi keessatti jechuudha haa ta'u garuu amma waan tokkoon isinitti hima jechi jabaa tokko waaqayyotu wali dhufa tubanni tokko masirra dhufa waan dhaloonni arguu hin dandeenye arguu eegaltaati waan biyyi dubbachuu hin dandeenye dubbachuu eegaltaati maalinnaan jijjiiramuu sii ta'eera gargaaraa galateeffadhaa gooftaaf taanaan hin dhaga'amne ililleen keessanitti dabalaan jedhe gooftaadhaaf amma namni uffata gabaa walii bita qayyabadhaa sirritti ijoolleen keessan uffata gaafatan gabaadhaa bitu bara haaraa kanatti namni uffata jijjiira waan baay'ee jijjiira gaa bara haaraatti inni gaaffii hin qabu waaqayyo immoo yeroo tokko tokko warri gaazixeessonni arraba dafee dubbatu barbaadu warri atileetonni immoo miila dafee fiiguu barbaadu gara Itoophiyaa kanatti immoo uffata jijjiirama lapheen jijjiiramu namni gara isaa tokkomna waaqayyo immoo laphee barbaadatu nama si bukkeenaa qabi lapheen kee jijjiiramuu jedhaaniin jedhe amma warri gaazixeessonni arraba akka hidhamu jaalatan ummata guddaa warra atileetonni immoo warra meetira 42 kiiloomeetira 42 too fiiguudhaa jiranii akka 100 meetiritti fiigan hin barbaadan ka'umsa beekama atileetiin inni fuuldura fagoon jiru kan jedhee adeema malee asuma utaaleen fitu nama tokkoofaa bookkamusa gubbaatti beekta nama si bukkeenaa qabi ergaatti naa himtaa caaluu argamee dhiini waaw los keemaa kaata kun nam tokkoof ergaadha itti dabalaa caalii argamee dhaaniin jedhe haleluuyaa egaa kana waaqayyo barbaadeetu maayidha arraba dafee dubbatus miti miillaan ifatee fiigus miti lapheen qulqullaa'e barbaade lapheen qulqullaa'e gara dhabe yeroo tokko namni akkas jedha mana jaaladhee keessaan ba'uudha mana jaaladhe waan ta'eef keessan taa'eedha lakki sirruma isa jaaladhe keessaa sin baasu waaqayyo isa inni jaaladhe keessaa immoo hin baasiin hin jedhe
Inni jaalate immoo lapheedha waan ta'eef isa inni jaalate keessaa hin baasina. Yeroo baay'ee namoonni isa inni jaalate keessaa baasanii duwwaa godhu. Duwwaan godhiinaa gooftaan ayyaanaan sinaa guuttatu. Egaa akkasan deebi'a. Saa'ol kun ilmi Qiish kun filatame sanyii Biniyaam fa'aa keessaa filatamanii gaafa dhufanii Saa'ol ilmi Qiish kun argame. Amma gaa bara kakuu fa'aa keessatti dibamanii mootii ta'u malee eebbifamanii miti. Edda dibanni si gubbaa dhufeen booda maal taata mootii ta'uu dandeessa. Teessoo sii laatama. Iddoo sii laatama. Amma gaa jijjiirame afaan haaraa dubbate raajii dubbate warra raajii dubbatan duwwaatti maqamuusaa duwwaa miti kan haasoo barbaade. Ofitti firoomsaasin gaafa haasa'u namni kun dibameera raajii dubbateera. Saa'ol ilmi Qiish warra raajii keessaa tokko jedhameera. Dubbateera sitti makame. Amma as dhufna gara lakkoofsa 20 boqonnaa 20 dhufna. Edda Waaqayyo qomoo keessan acheet fidaa jedheen booda hundumtuutti dhiyaatan hundumtuu qomooti fiduu jalqaban. Booda irra kan argame eenyudha? Saa'ol ilma Qiish argame. Gaafa inni argamu isa kana dibaa'e dibati isa buufate. Saa'ol nama baay'ee bareedaatii fi nama gateetti isaati olitti hundumaa caalee argamu akka ta'e macaafatu lafa kaa'a. Egaa edda dibame boodatti waan si dibu sinitti hima. Dibata baatee mi'a gidduu ta'a. Dibata baatee maal gidduu ta'an jedhe wali dhageessan maal gidduu ta'an jedhe garuu maal baata'u dibata baata. Amma gaa Saa'ol lakkaa achi ba'uu barbaanne fakkaata. Yeroo sana inni dibame eessa jedhanii gaafannaan Waaqayyo akkana deebiseef mi'a gidduu jira jedhe. Ariifadhaatti dhaqaa fidaa jedhanii isa booda gaafa dhaqanii fidanii Saa'ol ilmi Qiish kun dhufee gaafa inni dhaabbatu tokko dibameera mootii ta'a iddoo kennamaaf lama gateetti olitti caalee argame. Yeroo isa subukkee jirus mandaraas biyyas caalee argame ni qabee bitaa. Nam tokko iyya maraate ani caalee argamaa jedhu kaa. Ani caalee 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 namni achuma ani caalee argameera jedhu kaa. Akka amantaa sunii fa'aa ta'uu ni ta'u. Bara jiraannu keessatti wal bukkee kan falmu waan baay'een jira. Hunduu lama lamaan jira. Kufuuf ka'uun jira. Deemuuf dhaabbachuun jira. Rafuuf ka'uun jira. Guddaaf xiqqaan jira. Dheeraaf gabaabaan jira. Fagoof dhiyoon jira. Halkaniif guyyaan jira. Yotti reegne hunduu lama lamaa wal bukkee yaa'a. Amma gaafa nu jijjiiramne irra dhufu hin jijjiiramtu hin jedhu mooyin kaa. Isa hin jijjiiramtu jedhu gubbaatti jijjiiramte taata gaarraa. Amma gaafa Saa'ol kun mootii dibamee mootii gaafa inni ta'u akka inni mootii hin taane kan barbaadu hin dhabamaayi baay'ee jira. Dhawuu dhiibeetuma mootii ta'e. Kaasi miila kee mirgaa bitaa dhunaa kaa'i. Ani dibata mootii na biroon dibameera jedhaa kaa'a. Inni amantuu laata? Nam tokkoof hin taa'adha. Garuu barbaadiin afur bakka gaafuma isaa ta'eef jedhan. Gaafuma isaa ta'eef. Haleluuyaa. Bakka akkamittiin ta'eef inni ittiin deeman akkamittiin akka diinaan galu jedhin arra galee bisa. Arra galee bisaanii. Arra galee fi ameen jechaa jiru jedhama. Walaa irraa taanaa mahasi akkoo baay'aa. Saaf galanna ta'u. Egaa seera ba'uu kanatti immoo gaafa deebinu Museen namni kaleessa gaggeessaa ture Aroon fa'aa wajjin kan turani gaafa inni Tulluu Siinaa gubbaarra ga'ee achi gaafa inni deebi'u addi isaa kun maal tuqameera balaqqeessaa ifa waaqarraan tuqameera. Saboota gaafa inni itti adeemu yakki yaa Musee nu si ilaaluu hin dandeenye maal ta'e hin jijjiirame maal ta'e hin jedhe maal ta'e hin jedhe Museen maal ta'e seera ba'uu 34 bakka nama beekne nama dinga wallaan nama beekuu wallaan sama beeku beeksisi Museen gabatoota dhagaa baatu sana lamaan harka isaatti qabatee Museen gabatoota dhagaa baatu sana harka lamaan qabatee Tulluu Siinaa irraa gad bu'e. Tulluu Siinaa irraa gad bu'e. Museen tulluu irraa yommuu gad bu'e Museen tulluu irraa yommuu gad bu'e
Waaqayyo isatti dubbachuu isaatiin fuulli isaa akka calaqqisaa fuulli isaa calaqqisaa akka ture inni hin beekne. Waaqayyo itti dubbachuurraan kan ka'edha. Fuulli isaa akka calaqqisu hin beekne. Aroonii fi namoonni Israa'el hundinuu Waaw! Arooniif sabni Israa'el hundinuu gara Musee yommuu ilaalan fuulli isaa akka calaqqisee arganii isatti dhiyaachuu hin sodaatan. Fuulli isaa akka calaqqisee arganii isatti dhiyaachuu hin sodaatan. Eshi. Museen garuu yeroo isaan waametti Aroonii fi hangafoonni waldaa gara isaatti hin deebi'an. Waaw! Aroonii fi hangafoonni waldaa gara isaatti hin deebi'an. Innis isaanitti hin dubbate. Kana booddees namoonni Israa'el hundinuu gara isaatti dhiyaatan. Innis wanta Waaqayyo tulluu Siinaa irratti isatti dubbate hundumaa isaan hin abboomu. Waaw! Thank you. Innis wanta Waaqayyo tulluu Siinaa gubbaatti itti dubbate isaanitti hin wanni naa baasu maal jedhi lammaffaa Qorontos 3:18 ergaa jabaa kaas hin biraan ga'a ergaa jabaa kan lammaffaa Qorontos 3:18 Museen edda gabbattoota dhagaa baatu lamaan harkatti qabatee tulluu Siinaa gubbaatti ol ba'ee bu'een boodatti Arooniif sabnachi jiran sabni Israa'el sun guutummaan Musee laaluu hin dandeenye. Museen iyyuu hin barreem waan nama dhibu. Museen iyyuu hin barreem akka kam ta'e akka adda isaarra balaqqeessee jiru. Akka jijjiiramee iftuu Waaqayyo irra buufate inni iyyuu hin barre ture. Sabni garuu irratti arge. Aroon garuu irratti arge. Edda irratti argeen booda nun ilaalin jechuu jedhama. Nurraa galanan si laaluu hin dandeenye. Addi kee Waaqama jijjiirameera. Nuyi Musee kaleessa barre miti. Nuyi Musee kaleessa wajjin deemaa turre miti. Amma jijjiiramni mul'ateera. Ati mirga Allah kaas. Humna sagalee kanaan diina keetti abidda ta'uu eegalee jedhan. Diina keetti abidda ta'uu eegalee. Bakka hin jijjiiramu. Ammas nuyi fuula keenya utuu hin haguuggatin ulfinni gooftichaa nurraa akka calaqqisu ulfinni gooftichaa nurraa akka calaqqisu hin goona. Nuyis ulfinaa gara ulfinaatti darbuudhaan fakkaattii isaa akka taanuuf akka goofticha isa hafuura sana biraa nuuf dhufetti hin diddiiramne. Maal taana hin diddiiramne. Glory to you. Ulfinaa gara ulfinaatti. Kibir wada kibir yillawata. Amma gaasitti kudha torbatti gaafa deemee dubbifnu gaanii akka Museen goonuu. Museen yeroo sana maal godhe hin haguuggate. Asitti immoo nuyi jedhe Phaawulos akka Museen goonu hiire fichi ulfinni gooftaa akka mul'atuuf. Ulfinaa gara ulfinaatti akka ayyaanni nu kennametti maal taana hin jijjiiramnaa'edha. Jijjiiramuun sinii baduun jedhan. Rakkina irraa adda baatee, dhiphina irraa adda baatee, dhukkuba irraa adda baatee, sodaa irraa adda baatee, hiyyummaa irraa adda baatee, jijjiiramuu sii badaame. Waasin gaafadha. Jijjiiramtee baata moo isa jijjiirame ba'e ilaalta? Abbaan ofitti hin jabaatu. Yemma gina masu bukkee ilaalaati jijjiiramtee baata moo waan malaaltee baata jedhaanii. Haleluuyaa. Jijjiiramanii bahuu sinii baata jedha. Bakka namni jijjiirame kam ta'a beektu kiiloo isaan dabala. Miidhagni isaan dabala. Maal jennaani jaallattee miti walii siin faayida. Amala tokko isinitti fakkeenya tokko isinii kaasa. Kwaasii kubba beektu dheeyyaadha. Kubbi kun fayyaadha garuu hafuura qabu. Ulana lafa dhaheen kaayi. Hin kaayin jedhu. Hin kaayi. Amma waan maal hin qabneef waan qilleensa hin qabneef. Gaafa pooppiidhaan guutame yoo nagga tolee lafa dhahee maal ta'a? Amma na yaadee walla garraatti ba'a. Amma guuttadheera jedha. Anuma dura yoo jalban naggatti na boqamee taa'utu gaafa xiqqoo lafaan tuute maal ta'a? Ati xiqqoo kan na buufte guddaan ol baay'eedha. Maal nan guuttatee taa'a. Irkaansi ni qaba. Inni kalee anasi dhaalechaa ture seeratti gadi hafa. Ati mormaa sagamtaarraa. Maal nan jijjiiramu ta'aa jira. Jijjiiramu ta'aa jira. Areeffamu ta'aa jira. Isinii mataa olii ga'oodichaa. Yoo nama iyyaatan jijjiirameera.
Saduma. Amma keessatti Phaawulos ulfinaa gara ulfinaatti akka ayyaanni Kiristoos nuu kennametti maal taana hin jijjiiramne. Hin jijjiiramne. Bara kana keessa waan cimaa tokko sanatti tokko amala duraa irraa amala haaraa lama dibataan jijjiiramu. The anointing of God is changing. Dibata waaqayyoo kana dibata humna of kiyaa qabu kana jijjiiramu sinii bata. Maalaan godha dhufee nameen jedhaayi akkuma ta'e nameen jedhaayi jijjiiramu sinii bata hin jedhan. Hojjettanii bu'aa dhabamee kana booda immoo dhufee sinii bu'a. Barattanii sammuu duwwaa ta'e kana booda immoo dhufee sinii shaaltanii eegala. Deemtanii galma keessa qabdanii kana booda immoo keessa nuuf agartu. Haleluuyaa. Hirkadhaa akkas jedhaa iddoo yaadeen ga'ee argama jedhaa. Maal jettan? Iddoo yaadee ga'ee jarreen gamaa sun hin ga'ama. Inna naan didee siif danda'ama. Lolli baay'atu si bitaa mirgaani. Ani nda'uu narra jira kakuuni. Haleluuyaa. Narra jira kakuuni. Narra jira kakuuni. Egaa sagalee koo ergiseera. Haa deebi'a yeroo tokko. Galanni isaa haa ta'u. Egaa asitti lafa kanatti ergaa kan lama oduu kee qabanii ilaalla. Musee fi Phaawulos. Museeni eddatti dubbatee booddee haguuggate. Sabni waan sodaateef. Phaawulos immoo bara takka waan takka jedhu ni akka Museen goonoon. Ulfinni waaqayyoo irraa ba'ee mul'atu. Akka keessan adda keessan gubbaarra kaawwadhaa. Ammaa jalqabe isa si'iimu gubbaatti ifa tokko sirra kaa'eera. Mallatteeffamuun siniif haa ta'u jedhu. Taappeeffamuun siniif haa ta'u. Barataa filillee guddaa gooftaa guddaa kanaaf. Kanaaf innis sadaffaan sanitti himu. Inni sadaffaan maaliin jijjiiramna? Hojiidhaan jijjiiramu. Changing this work. Hojiidhaan jijjiiramu. Hojiidhaan jijjiiramu. Luqaas boqonnaa 5:8-11. Maatiyos boqonnaa 4:18-22. Yeroo baay'ee akkaataa garaa garaatti lallabama kutaan kun. Akkaataa adda ta'e lallabama. Garuu arramu akka addaatti kan nu lallabsiisu Yesuustuu Phexros fa'aa itoo isaan markabaan qurxummii qabuudhaaf deemaa jiranitti kiyyoo isaanii darbachaa jiranii itti mul'atee dhufeeti. Darbaddaa qurxummii qabattoleen qabataniiru. Edda qabatanii booddee amma hojiin keessan qurxummii qabuu miti. Hojiin keessan qurxummii guuruu miti. Hojiin keessan lafa qurxummii kana galaana keessa deddeemuu miti. Hiiree hojiin an jijjiiraa jedhe. Gara maalitti naan immoo saba kan walitti qabdan nama kan walitti qabdan taatu. Namni kun takkaadhumaan dhufee otoo qurxummii guuraa jiranii otoo qurxummii qabduun beekamanii jiraniiti dhufanii gara saba walitti qabuutti Yesuus duukaa bu'uutti jijjiiramuu jechuun baay'ee guddaadha. Iddoo kaleen jirtu jijjiiramsisee ta'eera siif. Waan kaleessa hojjettan laalaa yaadaa bara kana sagalee qabaa kanaan gubbaatti fookaasii godhee yaada yookiin hojjedhe jireenya jijjiiramuudha. Jireenya jijjiirame amala gata amala duraa gata. Bakka karakteristik keenya amalli keenya feenoomeenaan keenya inni duraanii yoo jijjiirame hafuurri dhufee keessa keenya keessa hin buufata. Edda amalli koof keessan jijjiirameen booda ayyaana dhufa. Phaawulosi edda amalli isa jijjiirameen booddee hafuurri gubbaa dhufe malee dura hafuurri aan geggeeffamaa hin turre. Edda jireenyi keenya kun jijjiirame dibanni gara keenya dhufa. Edda dibanni gara keenya dhufe immoo wanni barbaachisu guutummaa yaa'ee dhufa. Har'a kaasee natti barbaadu siifaa dhufan jedhe. Kaleessa hojjettanii bu'aan kan dhabame waaqayyo akkasiin jechaa jiraarraa hojjechumaan sirraa jijjiiraayedha. Yoo baay'ee akkas jenna haasaan arraba keenya gubbaa dhaga'amu xiqqaan guddaan beekaa wallaa lafa godhii warraas kan haasa'u. Warra jallootaaf jireenyumaa qajeelaa jenna sirruma kaleessa macaafa keessa gaafa dubbifnu iyyuu kan kadhatu waannaadha kan ulfaamu immoo qiriinaadha. Egaa yeroo tokko tokko waaqayyo waan godhuuf qaba. Lakkaanni gaafa godhu dafee gadi yaasuudhaaf inni si yafe immoo sanyiidhaaf ta'an jedhe. Maal kana qofaadha kaleessa gooftaan keenya Yesuus Yihuudaa hin gurse. Phexrosin immoo mana koosi gubbaatti jaalaa jedhe. Yohaannisin immoo sin jaaladha jedhe. Yohaannisin Phexrosiif kakuu bara baraa gale. Yihuudaatti waan dubbanne hin gurse. Lakkaanni gaafa irraa nyaatu akka booda ga'u hin beeku. Irraa nyaachuutti gammadee booda gadde. Waan tokkoon isinitti hima. Yoo tokko bakka bita giraa nama gabba'a. Nutti bade jallootaaf qajeele jalloonni jiraatu ajiraatanii keessa galuufi
nu garuutti gallan jedhe. Gooftaan Yesuus yeroo biddeena yeroo nyaataaf lallabu yeroo waa'ee nyaataa itti himu namoota 5,000 isa walitti wal ga'e. Gaafa jireenyaaf barbaadu immoo namoota muraasa argate 12 moo 11 bakka Yuudaaniin galee 11 argame. Egaa waan cimaa tokko sanatti hima lallabni biddeena namoota baay'ee walitti qaba. Lallabni jireenyaa immoo namoota muraasa. Lallabni biddeena ol galcha lallabni jireenyaa immoo gadi baasa. Warra gabbaamatu warra ol galan taa'anii gahooricha. Wal jala baataa jira. Wal jala babaataa. Kanaatiif gaa kan ulfaa'u firiinaadha kan kanatu bu'aannaadha. Edda ijoolleen firiinaayi edda siin maqaan agarreen. Agartee seenaan agarreen nan dhabe ijoollee qabdi jedhu. Aannan kadhataan baati. Kan galataan galu immoo firiinaa ture. Lakkaa keessaa galuu geesse. Jalloonni gaafa boqoo kan hin dhayinaa. Akkuma fiinyaa qilleensatti guutee boqoo kan hin sinitti nagaami. Limmoo tokkoon cha'u. Jette tokkoon bakka dhabamu. Qajeelonni dhagaan immoo ammum yoo guddate burusas firii roye. Burusas tuma. Hin dhaga'u si'adha. Maal ta'eera waan ta'eef jabaateera. Inni gubbaa dhaabbanne jabaadha Yesuus. Jecha kan dubbadheen xumuratti dhufaa jira. Yesuus jabaa keenya ameen. Namni gaafa jijjiirame maaliin beekama kan jedhu tokko dubbadhee tanan guyyaa biraatti fufnaa namni gaafa jijjiirame maaliin beekamu tokko waaqayyo ittiin hojjechuu jalqaba. Waaqayyotu ittiin hojjechuu jalqaba. Namni gaafa maal ta'e gaafa jijjiirame haaleluyyaa Yesuus. Mi'a waan tokko sanatti himu. Anamman baran mootummaa warra kam barbaada? Warra kam? Warra baratan. Warra baratan keessaayyuu warra dookimantii isaanii gaafate. Warra ulaagaa guuttatan barbaada. Amma ani namni barate kun dhageetoo nagalmeessaa ta'uu hin jedhe nagalmeessaa maaliin taane? Tole aaree galee deebi'ee dhufee baradhee dookimantii koo baadhee gaafa dhufee hoo ni daayi hin galmeessa. Ergaa sanatti waaqayyo siin hojii galaarra. Kaleessa kee dheengadda kee dhaabbate mana ta'uu dandeessaati. Wayyoo bakka carraan koo gaarii miti carraan koo waaqayyo maaf akkas godhattee deessee boo dandeessa. Arra jijjiiramni sun gubbaa ta'eera waaqayyo siin hojii eegalan jedheen. Inni ergaa lafa baanni miillaa gadi waa ta'uu jalqaba. Raafama ta'uu jalqaba. Jijjiirama ta'uu jalqaba. Fudhatta yoo dide naaf himta humna dhiiga oolcha siifaa ta'uu jedheen. Seeyyaa kubbaa shakkatiraafa. Isiniifa ta'uu dhiiga oolchaatini. Meeyyaa akkasira anuma kee deemsee eegala dhakaa. Dabalaati anumatu deemsa jalqabaa jedhaan jedhu. Faarfannaan kee dabaluu jalqabaa. Kadhannaan kee dabaluu jalqabaa. Lallabni kee dabaluu eegalaa. Deemsi kee dabaluu eegalaa. Raajummaan kee dabaluu eegalaa. Maaleendaa jijjiiramuu ta'eera. Jijjiiramuu ta'eera. Iyyaa fi ammayyoon jijjiirameera. Bishoota rakkoo narraa dabarse hamaa diina koo oftaarra raase na balleessuudha na burrate anaan na nyaachuu afaan banate amummatuyyuu anaan na nyaatu amummatuyyuu. Iddoo hin dhugaanu ol kaan dhaabbata. Inni xumuraan jira waan ta'eef. Bishoota rakkoo narraa dabarse.